راديو والرونجيلاتي. راديو والرونجيلا تقوم مولدوتي رومو والرونجيلا أوروباتين كوباي توربانيت سياتوكو ويا سامبدرا أجفتوت بيوتي غانف أفريقاف نانو ساتيف أكل كوبس ساعتي توبيات جلجل ساعتي كلما هم ساعتي كلما فلكات دمبلي جبابا كيلو هيرزي كما كلشانيف إبشانيف كلشان يوكانس متر باندي كل سجلرت أجفتوت كباف جدو جلس أوروباتي فمو أكل كوبس ساعتي جدو جلس أوروبات جلجل ساعتي دكتمي توكو هم ساعتي دكتمي توكو فلكات دمبلي جدو جلسا كيلو هيرزي كما توكوف إبساديف شنتامي شانرت كان سنككبو تمساس ونجيلاتي كون راديو والرونجيلاتي. هركفوني أتمدرتو جالتم توتاف كبجمتوتا أجفتوتا كينيا هرأس راديون والرونجيلا تورباني إيقاتي سنبدرا هراف هنتا كنجتي ساقنتا شيغر غرا قبطي دياتيتي نغان واقيو بكا جرتمرات اسنيفتو قوبيسا ساقنتا كنا أنا روبسا مكوتي ساقنتا كينيا هرا كيستي هجتا وانجيلا تارقا برا توربانوتا سادان درباني فوليتانسين ورسيسا كنتوري واميچاف eegganno waamicha hammata duree jedhuun barumsaa dhiyaate kutaa arfaffaasaa har'a nu barsiisuudhaan kan nu golabus yoo ta'u hojjetaa wangeelaa Abdii Magarsaa immoo dhuga ba'iinsasaa kutaa lammaffaa har'a nu qabatee dhiyaateera. Akkuma hundi keessan yaadattan Abdiin haala dinqisiisaatiin Waaqayyo ofiisaa ergatti mul'isee booda dhukkuba isaarraa isa fayyisee isa geeddaree hojii isaatiif isa kaasuusaa nutti himuudhaan torbee kutaa tokkoffaa dhuga ba'iinsa isaatii nu seenessee ture. Har'a immoo lafa torbeetti dhaabbate irraa kaasee itti nu fufa. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan ammas irra deebi'een isin affeera. Yeroo eebbaa qabaadhaan isin jedhaa faarfannaa gara sagantaa keenyas jalqabaatti jenna. Harka keerrataan arge bal'ina maqaa kee waameenoolee rakkina. Seenaan argadhii teessoo ulfinaa lapheen koo maaliif yaade jallina. Harka keerrataan arge bal'ina maqaa kee waameenoolee rakkina. Seenaan argadhii teessoo ulfinaa lapheen koo maaliif yaade jallina. Na guddiifte ta'a naaf dirmaatte ta'a ol na kaafte ta'a naaf ilaalte ta'a. Har'a lapheen koo maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate. Har'a lapheen koo maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate.
maali argaa keerratan raadde shaakalee gaadufaan qabaasee fuulduratti dafiinaa dhaabii akka duriitti na guddiifte ta'u naaf dirmaatte ta'u olla kaafte ta'u na ilaalte ta'u har'a lapheen koo maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate har'a lapheen koo maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate haala jirtan keessatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa barumsa keenya torbanoota 3 darbaniif ilaalaa turre asitti fufnee guyyaa xumuraatiif wal faana ilaalla. Yeroo darbee Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irra dubbii jiru dubbiseen jalqabe har'as kutaa kana dubbiseen itti fufnee wal faana ilaalla. Hidhaa nagaatiin tokkummaa Hafuura Qulqulluun of harkatti eeggachuudhaaf dhama'aa jedha. Mee gabaabsinee Waaqayyoon kadhannee wal wajjin ilaalla. Galanni kabaja olaantummaan kan keeti. Barsiisaan biyya lafaa yeroo hedduu yoo irraa baratan nama nuffisiisa. Dubbiin namicha kanaa immoo naga'e jedha namni. Tuba dubbachuu baatee nama quufa nama nuffa. Dubbiin kee kan hin nuffamne. Dubbii jireenya baatuuf nagaa baatu. Dubbii hojjetu kan dubbattati Waaqayyoodha. Dubbattee immoo lafa garaa kee kan geessu. Saatii kan ergaa keef dubbii kee baadhu nu bira ga'i. Wanti dubbii kee immoo duumessa lafaaf lafa jala hin taa'in. Ulfinni kee nu bira haa dhaabbatu. Maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Egaan torbanoota 3 darbaniif waa'ee waamichaaf eeggannoo waamichaa laallee torban darbe immoo eeggannoo waamichaa jalqabnee ol faana ilaalaa turre. Waamichi akka inni itti eeggatamu darabee nammeetu hin taane dhuunfaan akka ta'e ilaalleerra. Egaa eeggannoo waamichaa akkamitti isa jedhuuf immoo obsaan akka eeggatamu kaafnee Abrahaamiin fakkeenya fudhannee ilaalle. Phexros isa mana hidhaa keessatti hidhames wal wajjin ilaalleerra. Phexros mana hidhaa keessaa ergama Waaqayyoo balbala irraa banee gadhiise. Mana Roodaafaa yeroo ga'u immoo balballi mana hidhaa akka banametti hin banamu. Mana hidhaati ergama Waaqayyootu qosoqqosuu malee rukutuu malee bane. Isa mana Roodaafaa garuu qosoqqosuu barbaada. Kanaaf obsii achi dhaabateetii eeggatee balbala irraa baname. Isa kana wal wajjin ilaalleerra. Inni lammaffaan isaa waamicha akka inni itti eeggatamu yoo jiraate amanamummaadhaan. Waa'ee amanamummaa yeroo kaafnu Yoosef fakkeenya guddaa nuu ta'a. Yoosef jireenya keessatti sadarkaa 5 keessatti amane. Namni biyya lafaarraa sadarkaa 5 kana keessa jiraata'u. Tokkoffaan isaa Yoosef seera uumamaa boqonnaa 37 keessatti yeroo ijoollummaa isaa amanamaadha Yoosef. Obboloonni isaa hojii badaa yeroo hojjetan Yoosefin hojjetu bira dhaabbate amanamummaa isaa eeggata. Hojii jal'inaa obboloonni isaa hojjetan dhufee abbaa isaa Yaaqoobitti ijoolleen keenya kana godhu. Cubbuu hojjetaa hojii gaariirra jiran jedha akka inni qajeelchuuf. Yoosef mucaa amanamaadha yeroo mucummaa isaatti. Inni lammaffaan isaa Yoosef yeroo gurgurame biyya Gibxii deeme dargaggeessa yeroo ta'etti dargaggeessa amanamaadha. Haati manaa Pooxifaaraa naa wajjin ciisi yeroo sen jettu hin ani si wajjinan ciisu. Ani kanaaf hin waamamneedha. Yeroo kana mana namaa kee jiraata dargaggeessa Yoosef. Yoo dargaggoomillee hojii cubbuu hojjechuun barbaadun. Ani kanaaf hin waamamne. Ani dargaggummaa koo kanatti akkan taphadhuuf na waamne Waaqayyo jedhee ishee baqata ture. Yoosef addana keetti waa tokkotu naa gala waa'ee Yoosef yeroo dubbannu. Yoosef jireenya isaas Waaqootti kenne fudhatee irraa baqate. Wayyaa isaas birriidhaan bitu garuu ishee irratti gate. Namoonni baay'een jireenya isaanii cubbuutti kennanii wayyaa bitatu dhannatti. Yoosef garuu wayyaa dhannarraa baasetti kennee dhagna isaa kana oolfate. Dhagnoo wayyaarran caalaa
qulqullummaatti dhannasaa amanummaatti dhannasaa eeggachuu hidheeti Yoosef umurii dargaggummaa keetti cubbuu didee darba. Sadaffaatti Yoosef hojjetaa mana namaa yoo ta'e amanamaadha. Yoosef mana mootii kana mana itti gaafatamaa eegdotaa kana keetti Yoosef boqonnaa 39 seera uumamaatii hanga 41tti yoo dubbifnu amanamaadhaan amanamummaa isaa eeggata Yoosef hamma bara mootummaatti dhufutti illee amanamaadha. 39 keetti sababa Yoosefiif manni namicha kanaa hin eebbifame. Waliin hin dha'unni akka ittatu akka itti saamuun barbaadu. Mana namaa kee taa'ee amanamaadha. Mana namaa kee taa'ee hojii mana namaa qulqullummaatti akka hojii ofiisaatti eeggata amanamee kan koomiti maalla dhibdeedhaan hin balleessu. Inni afuraffaansaa Yoosef hidhamaa amanamaadha. Manadhaa keessa hidhaa cabsee hin baane Yoosef. Waaqayyo ati na eegda guyyaa tokko manadhaa kana kee ana baaftedha. Biyya ormaa kee jira Yoosef. Namni wabii ta'e isa baasu hin jiru. Namni galmee isaa ilaaluuf hin jiru. Baqataa biyya ormaati. Garba biyya ormaati. Achitti maaltu na barbaada laata jedhee kan hin abdatu Waaqayyo qofaadha. Kana keessatti jalina yaada eessaan hin bahee bada laatan jedhu. Achi keetti amanamee ta'a. Kan amanamummaa namaa eegummaa Waaqotee sorataa isa laala. Sadarkaa 5ffaa irratti Yoosef hojjetaa mana mootummaa amanamaadha. Yeroo mana mootummaatti dhufe Yoosef waliin hin dhoofne. Ani har'an jiraadha. Qomoo kootiif kana godhee kana hojjedheen irraa bu'an jenne. Warra ormaan gadi qaban jenne hojjetaa mootummaa amanamaadha. Saba ormaatiif saba isaatiif hojjetaa amanamummaadhaan hojjetudha. Waaqa iddootti teessutti amanamummaa sirraa barbaada. Eenyu laata amanamee Waaqayyoof uummataaf sabaaf hojjetaa kan jiru baraadhaa. Eenyu laata ijoolleen amanamoon eenyu dargaggeessi amanama qulqullummaa isaa eeggatu. Eenyu hojjetaa mana namaa ta'e amanamu har'a. Yoosef garuu sadarkaa 5 kanatti amanamaa ta'e. Mucaa amanamaa, dargaggeessa amanamaa, hojjetaa mana namaa amanamaa, hidhamaa amanamaa, hojjetaa mootummaa amanamaadha. Amanamee nama jiraatudha. Yoo hin amanamnu ta'e waamichi keenya hiikan qabu. Mee ijoollee Eelii ilaalla. Ijoollee Eeliif Waaqayyo buddeena baaseera. Qomoon keessan iddoo biraan naxxan jedha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 18:20 yoo laalle Leewotaaf Waaqayyo kakuu akkasii gala. Isin yeroo Israa'el lafa hirmaattan yeroo warri kaan dhaala fudhatan dhaala hin hirmaattan qoonni keef dhaalli kana Waaqayyo keeti jedhe Waaqayyo. Sanyii Leewwiitiif kakuu kanatu jira. Eeliin garuu ijoollee isaa dhowwee kakuu kana keessatti eeguu hin dandeenye. Kanaaf buddeena Waaqoo isaaniif baase kanarratti nama namne ijoolleen Eelii. Waaqayyoof isa ta'u Waaqayyoof kennanii isa sabaaf ta'u sabaaf kennanii saba harkaa fuuchuun beekan. Saba hin amanamneef ilmaan hin amanamneedha. Warra hin amanamne immoo Waaqayyo gabatee buddeena isaa irraa nyaatan jalaa fuudha Waaqayyo. Teessuma isaanii jalaa fuudha Waaqayyo. Ijoollee Eeliitiin gaa ani illee akkas jedheen tureedha Waaqayyo. Sanyii kee keessaa kan luba ta'u hin dhabamu. Mana kootii nyaattu sin mana koorraa jiraattu. Buddeenni kee ana dhaalli kee ana jedheen ture. Naaf hojjettanii jiraattu jedheen ture. Waan hin amanamneef har'a gabatee kana sin jalaa fuudheera jedhe Waaqayyo. Namoota baay'ee amanamuu waan dadhabaniif buddeena jalaa fuudhe Waaqayyo. Teessoo jalaa fuudhe Waaqayyo. Eeggadhu waamicha Waaqootti si waame. Biyya geggeessi, waldaa kiristaanaa geggeessi, tajaajiledhe Waaqo si waame yoo ta'e. Waaqayyo mana sitti kenne, gaa'ela sitti kenne, ijoollee sitti kenneef amanamuu qabdaati ka Waaqo si waameef kanaaf. Hin eeggattu yoo ta'e Waaqayyo buddeena si jalaa fuudha. Namoonni baay'een maaliif buddeenni jalaa fuudhame yoo jenne amanamummaan qaban. Kanaaf ilmaan Eelii jala Waaqayyo jedheen ture nan kaase jedha. Namoonni baay'ee Waaqayyo kakuu naa raawwachuu dide jedhu malee kakuu Waaqayyoon eegan. Waa tokko nuu galuu qaba. Kakuu Waaqayyo yoo eenne Waaqayyo kakuu isaa nuu eega. Waaqayyo gooftaan maccaa kakuu nuu kakate raawwachuuf kakuu isaa eeguutu nurra jiraata. Kakuun eenne yoo ta'e hin jiraannu. Firoo tokko bara keenya kana keessa namoonni baay'een kakuun eegan akka Waaqayyo kakuu isaanii eeguuf barbaadu malee. Yoo ta'e kakuu Waaqayyoof galtee eegde Waaqayyo kakuu si eega. Buddeenni si jalaan fuudhamu yoo isaaf hin eenne ta'e garuu Waaqayyo buddeena si jalaa fuudha. Inni sadaffaan isaa qulqullummaadha. Qulqullummaa kanarratti baay'ee dubbachuu nan barbaachisu. Bara keenya namoonni baay'een qulqullummaa dubbatu malee hin jiraatan. Namoonni baay'een bara keenya waa'ee qulqullummaa lallabu barsiisu malee qulqullummaan irra hin jiru. Inni waa'ee ejjinii barsiisoo jiraate ejja keessa oola. Hinatiin inni barsiisoo jiraate hanna keessa oola. Waldaan addoo aarsaa dhaabatee inni barsiisu isa barsiisa irra dhaabatu. Qulqullummaan arrabaan dubbatamti malee jireenyaan bara kee hin jirreedha. Waa tokkotu immoo naa gala. Bara kee jiraannu kana kee kiristaanummaa waan beellamaan jiraatamutti fakkaataa jira. Inni hatu yaa Waaqayyo gaafa suuqii tokko jaarradhe gaafa mana jaarradhe inni isa masitti na eegedha. Inni gaa'ela dhaabbanne cubbuu keessa jal'ina kee ejja kee dhaabateeti gaafan fuudhu sii jiraadha daraa Waaqayyo masitti na eegedha. Beellamaan jira sabi keenya amma. Bara akkasiin sii jiraadha. Inni taayitaarra jiru hojii kanatu na rakkise akka mana kennanneef akkan siin jiraanneef gaafan kanarraa gadi bu'een sii jiraadha daraa na eegedha. Waaqayyo wajjin beellama waan mallatteesse fakkaata sabi keenya.
hin gowwoominaa. Qulqullummaan hin jiraatama malee hin beellamamu. Beellamaan bara dhufu sii jiraadha. Waggaa akkasiin sii jiraadha. Yeroo akkasiin sii jiraadha hin jedhinaa. Har'an sirraa barbaada qulqullummaa siin jedha Waaqayyo. Kiristaanummaan hin beellamamu firoo tokko. Waamichi kiristaanummaa beellamamee jiraatama miti. Har'a jiraatama. Har'aa ka'ee jiraadhu. Beellaman gaafatina Waaqayyoon. Baran biyya akkasii geensii jiraadha. Baran tajaajilatti beensii jiraadha. Baran barumsatti kana fixee yuunivarsiitiidhaa ba'e. Kampasii kanaa gaafan ba'e buddeenuma nyaannaan siifan jiraadha gaafa jalqabaa jenna yoo ta'e. Hin gowwoomin lafa jirtutti Waaqoof jiraatte boris Waaqoof jiraatta. Har'a Waaqoof hin jiraanne taanaan bor hin jiraattu. Kanaaf Waaqayyoof namoonni baay'een beellamaan jiraachuu barbaadu. Beellamaan hin jiraatamu Waaqayyoof. Amma si barbaada. Amma naaf jiraadhu siin jedha Waaqayyo. Amma yoo Waaqoof jiraatte Waaqoof dhimma sirraa qaba. Bara keenya kana waan hundumaa argachuudhaaf hiriira barbaachisa mitiiree. Lafa bishaanitti hiriira, lafa sukkaaratti hiriira, lafa zayitiitti hiriira, iddoo hundumaatti hiriira. Keessa feeminaan inni oomishnu maasiirraa yeroo ammaa hiriira malee ija gaariin godhatu. Akka durii akka abboonni keenya facaasanitti harka guunnee faffacaafnee qonnee irra facaafne ija gaariin godhatu. Hiriira galee ija godhata malee. Hiriira galeetu oomisha gaarii argamsiisa malee. Bishaan yoo barbaadde hiriira galcha bu'aan buufachuudhaaf. Sukkaaraaf hin hiriirta jireenya waan hundumaattiif hin hiriirta. Akka afaan warra Itoophiyaa biyya keenya keessatti dubbatuuf salphiyaa jedhu mitiiree. Iddoo hundumaatti afaan kanatu dubbatama. Jireenyi kiristaanummaa gaa Waaqayyoon atti hiriiriin jiraattaa siin jedha. Namatti hiriirta miti. Biyyatti hiriirta miti. Addunyaatti hiriirta. Giloobalaashinii kee galtee hiriirta miti. Anatti hiriiri siin hojjedha waa'ee keedha Waaqayyo. Seenaa kee hojjechuuf Waaqootti hiriiruu kee barbaachisa. Kanaaf egaa qulqullummaadha jireenyi Waaqoo jiraate immoo jireenyi Waaqoo sirraa barbaadu immoo qulqullummaatti jiraadha. Inni afuraffaaf qabxiin koo inni dhumaan gad of deebisuudha. Yohaannis fakkeenya guddaa nu ta'a Yohaannis Cuuphaan kan gad of deebise. Sanyiin lubootaa baay'een isaanii magaalaa jiraatu. Biyyoota guddatan kee jiraatu. Yohaannis Cuuphaan garuu Luqaas boqonnaa 1:46 kaafne dhaloota kaafne yoo dubbifne ergama Waaqootti isa barbaade kana fiixaan baasuuf lagatti gadi bu'e Yordaanos bukkee dhaabbateetu lafoonaa kee taa'eeti nyaata lafoonaa nyaateetu wangeela misiraachoo sagalee misiraachoo lallaba. Gooftichaaf karaa ciraa'edha. Ilmaan luboota magaalaatti galuu barbaadu, iddoo guddaa galuu barbaadu. Tarii abboonni akka jedhu miti luboonni ani Waaqayyo wangeela kanaaf dararamee rakkadheedha ijoolleen kooma buddeena ittiin nyaattu jedhu. Xoorataas akka isheen sooramtu barbaadu. Soorama isaa akkasumatti garuu Yohaannis garuu lagatti gadi bu'eetu ijoollee lubootaa ta'ee jiru. Gad of deebisuu kee barbaada Waaqayyo. Waaqoof jiraachuuf waamicha kee eeggachuuf gamoo tolboo biyya Ameerikaa Awurooppaa iddoo gurguddaa jiraachuu kee miti. Gadi bu'uu kee barbaada Waaqayyo. Yoo gadi buute jireenya gaa Waaqayyo wajjin jiraatta. Egaa firoota koo Waaqayyo gooftaan jireenya bara baraatiif nu waame. Har'a buddeena duwwaaf warra duukaa deeman hin ta'inaa. Yihudaas buddeenaaf duukaa deemu gooftaan bartoota keessa taayitaatti kenne korojoo baadhe. Hinata keessaa nyaata. Garaa guddifachuuf ta'e Yihudaadhaaf. Har'aaf nyaatta maleetti dhaalaaf hin taatu hidhee korojootti kenne Waaqayyo. Waaqayyo har'a buddeena si jiraachisu si kennuu hin dadhabu. Isa wajjin jiraachuu kee barbaada malee. Namoota baay'ee Waaqayyo gushee shanyaa'eera. Buddeenatti kenne, gaa'elatti kenne, miindaatti kenne namoota biraa deebisee Waaqayyo. Namoonni baay'ee waan argataniif Waaqayyo biraa hafan. Waa argattee Waaqayyo biraan deebiin nafaana ta'isiin jedha Waaqayyo. Na duukaa bu'i ani immoo jireenyattan si geessaa'e. Kaayyoon waamamneef jireenya bara baraatiif. Warra kaan keessaa kan waamamneef kottuu cubbuu hojjedhu jedhee si waamne Waaqayyo. Cubbuu hojjedhuutii na wajjin jiraadhu. Maal ati natti amanteetta yoo cubbuu hojjettanoo siin dhiisaa jedhee si waamne Waaqayyo. Cubbuu baakee fudhu gara kokottu ani immoo baakeen sirraa fuudhaa'e. Kan baasaatu lafan kaayee Waaqoo duukaa deddeebi'u jira. Kan tajaajilu jira. Baajellinaa kana lafa kaafiroo tokko Waaqayyo jireenyaafan si barbaadeedha. Cubbuu kee baattee as teessee qalbii diddiirataa yeroo hundumaa waliin dhuftee jiraatta jedhee si waamne Waaqayyo. Qulqullummaatti akka jiraattuuf, amanamummaatti akka jiraattuuf, gaddeebittee akka jiraattuuf si barbaade Waaqayyo. Yoo ti gajjettu immoo ol si qaba Waaqayyo. Gabatee keen guddisa, barcuma keen guddisa Waaqayyo. Waaqoo sanutti dubbateef galanna ta'u. Egaa barumsa kee torban afuriif ilaalaa turre har'a guyyaa har'aa kana xumurraa. Waaqayyo hunduma keenya eebbisu hamma mata duree biraa wajjin deebinee wal arginutti asumaanan nagaa isinitti dhaama. Ayyaanni Waaqoo lafaaf biyya jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Amma wal wajjin Waaqayyoon kadhannee barumsa keenya wal wajjin golobna. Hin kadhanna Waaqayyoon. Iddee jirtan ta'aati mana keessan keessa daandiirra kan jirtan nyaataa dhugaa hiriyaa keessan wajjin dabarsaa kan jirtan dubbii kana kan dhaggeeffattan hundi keessan illee yaada keessan gara dubbii kanatti deebisaa Waaqoon wal wajjin hin kadhanna. Waaqayyo dhimma sirraa qaba. Dhaloonni baay'een hin waamame malee itti hin jiraanne akka itti jiraattuuf ni si barbaade Waaqayyo. Yeroo kan akka inni seenaa kee jijjiiru wal faana Waaqayyoon kadhanna. Galanni ulfinni kan keetii yaa Waaqayyo. Ani saba keenyaaf sin kadha, kiristaanotaaf sin kadhadha.
sa'aatii ammaa kana jalqabee wanti baatti ta'e keessaan baa jedhu keessaa ba'u kan dadhaban nan jiraadha jedhan jiraachuu kan dadhaban akka jiraataniif humni isaan garboonfate sa'aatii kana jalqabeerraa kan cabee haa ta'u ani gadi qabamuu saba koo warra Gibxii jiranii argeera jette miti kan jallinatti cubbuutti ejjatti haminatti kan gadi qabe kan haala garagaraatiin nama kana qabatee hojii keerraa jireenya irraa kaachise sa'aatii kana jalqabeerraa kan cabee haa ta'u ayyaanni keenya wajjiniin haa ta'u baraaf yeroo keenya nurraa fuudhi si wajjin akka jiraannuuf nu gargaari maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin si kadhanneerra. Harka keerrattaan arge bal'ina maqaa kee waameen olee rakkina. Seenaan argadhee teessoo ulfina lapheen koo maaliif yaade jallina. Harka keerrattaan arge bal'ina maqaa kee waameen olee rakkina. Seenaan argadhee teessoo ulfina lapheen koo maaliif yaade jallina. Na guddiftee ta'u naaf deemaattee ta'u ol na kaaftee ta'u na ilaaltee ta'u har'a lapheen koo maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate har'a lapheen koo maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate maaf jabaate. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa weebsaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Weebsaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo dabareen kan dhuga boomsaati. Dhuga ba'iinsa isaa torbee darbee kaasee nu hiraa kan jiru hojjetaa wangeelaa Abdii Magarsaa kutaa lammaffaa dhuga ba'iinsa isaatii irratti nuuf fufa. Akkuma isin yaadattan Abdiin kutaa tokkoffaa dhuga ba'iinsa isaatii keessatti Waaqayyo attamittiin dhukkuba hamaa isa qabate keessaatii itti mul'ate ofisaatiin akka isa fayyisee nu taphachiisee ture. Mana qorichaa keessaas lafa ciisee jirutti Abdiin fayyin ergatti dhaga'ame booda ba'ee gara mana obboleettii isaatiitti adeemuusaa torbee nu taphachiiseetu sababa hanqina yerootiif achirratti dhaabe. Har'a lafa torbee itti dhaabbateeti jalqabuudhaan itti nuuf fufaa dhuga ba'iinsaa hojjetaa wangeelaa Abdii Magarsaa kutaa lammaffaa kunuuti. Ka'umsa kootiif sababan beeku miifannaa koo harkana neeguudhati Yesuus. Nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya. Amma yeroo boqonnaa addanaa kenne Waaqayyo egaa mana namoonni nagaafachuu dhufu gaa. Nagaafachuu dhufu waan Waaqayyo nutti dhugaabaa nagaafachuu dhufu waan Waaqayyo nutti dhugaabaa utuma jedhu achumattan tajaajila jalqaba gaa. Amma asirratti mee gaaffii tokkoon si gaafadha. Amma sagalee dhageesseetta
seexana yuutuun beekiin baasteetta. Amma wantoota kan akkamitti addaan baafatte nama addaan sii baasu argatte. Booddeen itti dhufe amma mana sana gaafan dhufu seenaa isa wal si qabachiisuuf jedheeni waanuma faakt ta'ee sana jechuudha. Achuma ciisee tanan nan dhagaa ka'een kadhadhaa manuma keessatti waaqayyo jijjiirama fide. An ollitee nama ciisee nama guyyaa 2-3 buluu kootti manni sun jijjiiramuu jalqabe. Ijoolleen sun jijjiiramuu jalqaban. Ijoolleen mana xixinnoo mana keessa jiru jechuudha. Obboleettiin koo sun akkootuma addaatti jijjiiramtu jalqabde. Maal taate? Afuuruma addaatirra dhufeen siin jedha muuvimentiin addaa dhufe. Kana jedhee wanti mul'atu hin jiru. Timbiitiin hin jiru, raajiin hin jiru, maal hin jiru. Garuu jaalalli isaa adduma ta'ee wal simannaan adda ta'ee waaqeffachuun adda ta'ee waanuma addaatu tochii addaatu uumamuu jalqabe baga. Tegelee? Egaan ollaadhaa namoonni jijjiiru namoonni na gaafachuu dhufu namoota wani beekuu baay'een isaanii dhufanii jechuudha. Amma seexanni iyyuutti gahe. Seexana baasuu wallaalee gaa. Torban 1-2 gidduutti ani nama seexana baasu argeen beeku siin jedheera. Jijjiiramni koos ammanii waa'ama kiristinnaa badaatti naan galle. Sirriitti naan galle. Durumayyuu wangeelaa waldaa keessaa akka aadaatti guddadhe malee wangeela sirriitti hin beeku. Egaanii seexanni kun dhufeen waliteetu jedhee manuma keessa warra na gaafachuuf warra waldaa dhaquudhaaf keessa iyyuutti ka'e. Egaan kanumaan jijjiiramni haaraan dhufe waaqayyo waan addaa hojjechuu jalqabee ulfinni isaa mul'achuu jalqabee mana sana keessatti kadhannu naannaa sana hosteela jira maqaan Yesuus hosteela bantee qabdi dargiitti fudhatee jira malee ijoolleen harcaanii mana kiraa fudhatanii iddoo dhufuunii wajjin waaqeffachuu jalqabne. Bakka akkuma taamiriitti hojii waaqayyochitti jalqabee jechuudha mana isheetti. Egaan kanaan taaneetu fayyuun koo kanaan ta'ee egaa cheerchii daaloo kana ni dhaqa. Ishee keessatti guddate. Itti na gaafattetti deebi'uudhaafi egaa namatti yeroo sana nama na gaafatu dhufe egaa nama na gaafatu keessaa nama tokko qees bantii jaallataa jedhamu. Qees bantiin kun nama bishaataadha. Namni kun dhufe. Achumatti iddoon ciisu sanatti dhufe achitti waamata ta'aa jiru kana yuunikitti ta'e namoonni dhaqanii dhaqanitti maniiru inni immoo bishaataadha wangeelatti dhufa. Dhufeetu na dubbisee hin boo'ee bakka. Naaliif beekaa wanta hojjechaa ture inni immoo soddaa kooti. Hin boo'ee achi booddee na wajjin haasa'ee waan tokko hintii tokko itti hime. Ittan dubbadhee yeroo kana bakka yommuu inni wanti si loloo jiraate maqaa Yesuusiin jedhii jedhe. Ofumaayyuu jechuudha. Maqaa Yesuusiin jedhe waan kadhattu maqaa Yesuusiin godhii waan hundumaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jedhii seexana immoo akkamitti baasuu jedheen gaafadhe. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kana godhi sana godhi jedheetu akkamitti seexanni waraanamuun akka irra jiru maqaa Yesuusiin akkamitti maqaa Yesuusiin bahuun akkamitti akka ajajuun irra jiru natti himachuudhaan. Isuma qabadhee waan gaafannaa badhu maqaa Yesuusiin jechuun jalqabee maquma sanatu jijjigsa gaa. Maquma sanatu seenaa jijjiira. Utuun kanaan jedhuun egaa sila jalqabee tansii deebi'aa waldaa daaloo naqee waldaa daaloo gaafa naqu garraa amma gajjalaatti gaabii uffadhee naqe. Waldaan sun cufaadhaa bukkeedhaan waaqeffatu jarri. Nama 4 qabu nama 5 qabu waaqeffatu. Nama 5 galte? Nama 5 galte. Nama 5 tokko obboleessa kootti Galatii Magarsaa jedhama. Tokko soddaa kooti tokko haadha dammanii jedhamu achuma kan jiran jechuudha namootuma naannaa sanaatu bakka maanguddoota dhiibnee sadan warra jedhantu tafee achi jira jechuudha. Tokko yommuu ka'ee faarfatu namni 4 dhaggeeffata. Tokko ka'ee yommuu lallabu namni 4 dhaggeeffata. Akkasitti wal tajaajilamu mana jalatti tajaajilamu bakkee dallaa keessa jechuudha. Mana dargiin cufeera. Mana saggarasii tokko mana tokko immoo jiras ammoo iddootti barsiisaa masarata timirti jedhamu barsiisan godhaniiru achi mootummaan barsiisa jechuudha dargin. Manni baay'ee manni waldaa iddoo baay'eedha ammoo mana sirbaafaa ta'eera. Mana keessatti walgahii godhatu iddootti sirban godhatu bakka dhaalameera jechuu kooti. Kanatu baay'ee bal'inaan jira. Ariyatamni guddaanis jira. Gaafan achi gaabii fadhee dhaqee maayinni dargin akkana hin argineefi. Akka namni hin argineef. Maaliif yoo na arganii ani kaleessa sirbaan ture warraaqsa sana keessan ture iddoo guddaatti na ilaalu ija guddaadhaan ija isaaniif. Har'a garuu kubbaa nan taphadhaa kubbaa yommuu dhannuun moonee galla hin taphanna baay'ee. Nan sirbaa
qabaneen keenya gaafa hundumaa anis warra wajjin sirbu wajjin badhaasa fudhannee galla. Kuni isaaniif akka ijaatti ilaalama. Gaafa narra dhiisuu isaan dhaga'aniiru waan ta'eef na argu ileen dhokadhee dhaqe. Dhokadhee dhaqee tanan egaa gaafa dhaqee taa'uu obboleessi koo kun gaafa na argu na fudhachuu dide. Maaliif? Amana koo kan isa beeka kaa. Amanatti isa rakkisaan turanisa. Yommuu inni midhaan duruunfatee kadhatee nyaatu jalaan fuudha midhaan. Digalee nan ari'adhas. Entummaa kanas yoo baay'ee cimsee ta'uu waan gochuu baadheyyuu namoota kanarratti nan dubbadha nan ari'adha. Namoota waaqayyoo irratti jechuudha. Kunis waan jiruu fi nu basaasuu dhufee inni jedhan waan jiruu fi jiru jaarsi tokko soddaan kootu abbaa Nagaasaa jedhamu. Abbaa Wangeelaa fi Fireemittaanaati. Isaa inni jaarsi kun dhufeetu achi ka'ee dhufeetu maal si goone maaliif nu ari'atta maaliif nu dhiifteen deemtu sin ga'uu naan jedhe. Lakki ani gooftaa Yesuusiin fudhadheera. Qalbii diddiirradhee deebi'eeraan jedha jedhan nu sobdaa jedhan. Takkama ta'uu hin danda'u kun ta'eera gaan jedhe. Amansiisuuf yaalee garaatti hin buune. Egaa akkuma akkasaatti saganni suni gabaabbatee walakkaa sa'aatii caalaan hin jiru isa ofirra laalaa sagadda sokkanii jechuudha. Tokkine nan galee yommuu galu mana warra keenyaatti nan galee gaafa sana dhaqeen haadha koo dubbiseen achumaan taa'een abbaan koo yeroo sana xinnoo ijji isaanii baay'een argu. Maaliif bara xaaliyaanii keessa lola irra turan waan ta'eef. Baaruutiin ija isaaniitti faca'ee xinnoo ijji isaanii arguu dadhabee ture. Ciisaa jiru. Isas dubbisee dhuftee shaanqoo akkamiinaan jedhee baay'ee na jaallata abbaan koos maaliif manas natu bushabar. Maanguddoonni obbolaan koo warri gurguddoon dhiisanii deemanii dubaramsaan waan addaan mucaa dhumaati. Ana duwwaatu manatti hafee obboleessa koos tokko wajjin. Kanaaf baay'ee na jaallatu iddoo guddaa naaf kennu. Egaan kana keessaa harka koo qabee na ilaalee maal jedhe kanumaan achitti waan ta'een itti abbaa koottis haadha koottis nan hima. Egaan isan mana haadha baachuu yookiis immoo obboleettii koo sana qabteetti jalqabe achis ganaan deebi'a. Amma garuu gaafa sanbataa kanaas dhufeen waan hundumaa faasiliteet godheen asitti naqamteetti deebi'ee mana obboleettii kootti galee jechuudha. Egaan mana barumsaattis nan deebi'ee mana barumsaas barachuuchumaan nan jalqabee haalli mimmijachuu jalqabee kanumaan gara tajaajilaatti galuun baay'ee salphaan turre. Baay'ee rakkisaa ture 75 jijjiiramni kun yoona keessa dhufu egaan 75 dhume namoota baay'een argadhe mana obboleettii koo naqamteetti jechuudha. Inni dhufee immoo mana warra kootti immoo nan jalqabe. Mana warra kootti gaafa jalqabu ani godoo sa'aan bula. Godoo sa'aa kana gaafa buluu qofaan bakoon bula saree tokko jira. Saree obbukkee ciibseen siree ijaarradheen irra narrafa. Jalammoo saree bukkeedhaan iddoo kadhannaa qopheeffadheen kadhadha. Dallaa horii biratti jechuudha. 76 gara dhumaarratti utuman akkatti dhoksee kadhachaa jiru. Boojuun beekanaa deebi'aa utuu jiru mucaa obboleessa koo tokkotu jira citaa guura mana boroodha andallaa galagashaan jira. Inni immoo citaa baatee deema. Achi gadee citaa guura gamatti geessa jechuudha. Dallaa cabsaa tokko duwwaatu naafe. Mee citaa kana lafa buufadhuutii dallaa kana keessa naashuutiin jedheen. Innis mirreessaa biraan nuti keessa mirreessaa. Jennaanii citaa lafa buufateetu keessa naa gashee ijaarree finnee walitti siqnee hin beeknu takka. Naannoo tokko malee. Abbaasaas nan lolaanii uleedhaan abbaasaa reebeera. Lafarratti jechuudha. Ijoolleen sun akka bineensaatti na lakkaa'u malee akka namaatti na lakkaa'anii beekan. Hundumtuu isaanii jechuudha. Nama rukuta waan ta'eef. Kanaafi mucaanoo naanuma citaa lafa kaateetu na gargaare. Kottumeen jedheen eennan har'as bultaan jedhe. Maaliif jedhe? Hin kadhannaan maal kadhannaa jedhe? Egaa waa'een akkasiin jiru. Piraaktii akkasiin qabnu. Waa'een kadhaa waa'een maaloo hin jiru. Manuma warra keenyaa keessatti dallaa horii keessatti jechuudha. Guddoo dallaa horii keessa jirutti. Hin kadhannaan jedhe. Maal kadhannaa jedhe? Bakka hin kadhachaa bulla jalloo hojii bullaan jedhe. Abbaan kun eegaa jedhe.
citaa geessuun irra jira jennaan waamneetti ganama fuutee citaan jirin dhiyeeraa dun almost lammaffaas deebi'uu hin danda'u gamana dhaabateetu ofiisaatti waamee hin galu abdii biran bulee asumana akkookoon bulee jedhe jedheetti ba. Booda kadhataa bulta. Achuma kadhataa bulee halkan. Maaltu dhalate galgala sana? In kadhannaa yommuu kadhannu rafanni rukuteen kaasa. Jechuun biraaktii kadhannaa sin qabaadii sin qabu ani mootiivii humna guddaan na keessa jira. Waa dhandhamteetti. Iyyee kaa na tochoosaa jira. Inni garuu biraaktii kanatti hin dhumne xinnoodha mucaa xinnoodhas. Egaan utuun jedhuun halkan sana kadhataa bullee lafa immoo jilbeenfannee kan namani siree irra jilbeenfannu. Kanumaan halkan gara bariitti rafnee ganama ka'een bakka yeroo itti fufnee kadhannaa ideen qaxaroo dhaabbannee galeen. Kanumaan kadhannaan achitti jalqabee jugooti. Godoo sa'aa keessatti. Godoo sa'aa keessatti waliin kadhachuu jalqabe. Wajjin mirreessaaf waamee wajjin kadhachuun jalqabe. Efreem Ittaanaa kan jedhamu nama wangeelaa yoo ta'e hoolataarra jedhamu jaawuni. Innis immoo an obboleettii kootii mirreessaa wajjin hiriyaadha. Mirreessaan isa fidee dhufe. Achii godoo kana keessatti hin mari'annaa hin kadhannaa waa'ee piraaktisii waaqayyoon itti himaa isaaniif yuunikii ta'a hin galleef isaaniifis anaafuu hin galle hunduma garuu kan si ajaa'ibu utuma kanaan jirruu maaltu jalqabama namoota fayyuu jalqaba hiikamuu jalqabu dhukkuba seexanaatu namatti nam'ee bara sana. Dhukkubni kun dhukkuba budaa jedhu. Maqaa namaa waamaa abalumna nyaatee hundumarra jira. Isa jalqabee egaa kadhachuu jechuudha. Yommuu kadhadhu asiis seexanni niyya achi seexanni niyya. Galgala gaafa mana barumsaatti mana warra kootti galuu egaa gallaan gara godoon dhaqa. Si galabni gaafa galuu siree 3-4 dhukkubsataa fidee jiru. Akkati kadhata gootee fi. Amma maalinni. Hin dhaga'ame bakka. Naannaa keessatti hin jalqabe. Kadhannaan mandara keessatti jalqabe. Inni mana warra keenyaatti jalqabee hin dhaga'ame. Seexanni iyyee nama keessaa ba'a. Namni hin fayya. Harkuma irra kaa'a nan ifadhaa keessaa iyyaa dhukkubas nan ifadhaa namni hin fayya. Utuma jedhuu. Namni wanti namni tokko gaafa dhukkubsatu sireedhaan kan fidu. Nama baay'eedha. Wasaasaa baatanii wal gargaaranii fidu. Yes. Wasaasaadhaan fidu. Wal kadhatanii baadiyyaadha waan ta'eef. Hammi sun hundumtuu dhuga baatu ta'ee deebi'a. Hin dhufumini baatanii fidu utuu namichi sireerraa dhukkubsatu hin ka'in inni baatee dhufu iyyee lafadha. Lafadha. Halkanuma guutuu keessaa yaasaa bulla hundumaa keessaa yaasaan bulaga. Ijoolleen kun xixinnoodha. Hamma danda'an na gargaaru yeroo sana hin jabaanne yeroo sana. Mirreessaan fa'a. Hin jabaanne. Utuma jedhu developii godhaa dhufee dubbichi. Akkuma mana kiimii ta'e manni keenya jechuudha. Dhumarratti maaltu ta'a? Egaa seexanni gaafa dhufee bahu 1,000 meeqaadhaa? 100 meeqaadhaa? Haati koo akka jettee na gaafatti. Kun daboon ishee kun eessaa yaatee dhuftii naan jetti. Isheen immoo geggeessi isheen kun seexanni kunii naan jetti. Sanni maqaa baay'ee waamamini gaafa keessaa yaa'u gaaf tokko galgaluma kaateetu saanii dhoowwatte ilmamu sa'a baay'ee qaba warri keenya hin ilmamu deemoo kolee harkatti dhiitte jaartiin waaqayyo maallatti fuute jedhaa gunguma ol darban gaafa nachas gadi bahu sii kan fidee mana kanatti seexana gadi naqee kunoo horiin illee abboomamuu diddee na ilmamuu diddee xabiin natti ka'e. Egaa ishee maduu waamite gaa. Obbolaan koo jiru gara biraan warri kun sirrii miti jedhanii obbolaamtu koo. Waldaa keessaa sirrii miti kan jedhan jiru. Egaa waldaa keessa badaa namni hin jiru. Egaa warri jiru booddee dhufe malee amma egaanii sirrii miti kun hafuura sirrii miti hafuura diliifaransii beekon diliifaransiis hafuura maaliitii jedhu. Itti maniiru eeggadhu abdiin garmalee deemaa irraa kun aadaa keenya miti kan jedhan kan nama tokko lamatu itti dubbata jechuudha. Galuu fi didee obbolaa maqaa keessa. Isheen isa qabatteetu natti kaati. Abbaan koo gaafa booddee dhufee nan hubachiise jaarsa. Hubachiisee naannoo okay. Inni ilaallaa kan egaa jasaan beektu jedhe miti inni ilaallaa jedhe. Inni gaafa inni karaa naa kun ittan fufe gaafa haadha koo moo'een irra darbee itti fufe. Isheen booddee gaafa wanta jabilii argitu kana sagaduutti kaate.
Namante torba ga'ee 77 kee kadhannaan keenya kun ittuma fufee kan sirbu. Utuma jedhu mandara keessatti jalqabe kan daddabalee mana keenya irra darbee immoo gara guutee kanatti gadi bonayyaa kanatti gadi Komtoo Sillaaseetti gadi Gimbiittachi asiin gadi kallattii hundumaanii mana namarraa deemee tanan kadhachuu jalqaba. Akkuma waraabsan deemaa bula halkan. Ilaalaal namni na abbooma hin jirtu waldaan gaa'ii na gootu hin jirtu. Seegalee garuu afurchuma na oofaa jiru. Isa oofamu waan nan hojjechuu jiru narra jiru hundumaa natti agarsiisa. Lubbuu badaa jiru immoo natti agarsiisa. Dhaqna kee iddoo hundumaatti an dhaabe. Yeroo sana meeqotti laala ammaan waamaan beeku. Mandara sana hundumaa irratti deemee kiiloomeetirii dhalaakaayee kan outreachii banumaan godhe iddoo kadhannaa kan godhe waaqayyo malee ana miti. An beekumsa isaan qabu. Waldaa outreachii baay'ee bantanitti miti yeroo sana. Achumatti an bane 18 an bane. Ofaatti baasee dhoksaa kottiimee na gargaarina jedhee abdaadhee namni ni maadhees yoo ta'e diina hirkinfannaan koo idda garaarraa dhabus furmaata namni jabaatee eege guyyaa kee garuu harka ulfaata nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo. Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kutaa sadaffaan gobeessa kana torbee itti fufa. Nagaa koo. Nagaa koo. Anaaf abbaa koo. Hundi jiraates akka nagaa keetti nan boqochiisu baay'ee yoon taaneyyuu amma muraasa argeera jaane qabeenya caalaa beekumsa fallaadha Yesuus kan kee nagaani nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo hundi jireenya amanannaa koo Yesuus naaf qabeenya nagaa koo. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya
rww.tevelingsvine 13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessa. Yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarroongeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnama. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura.